dhiira arra yoo jireenya wajjin jiraatte wali hin taane takka gatee nama biraa deemu takka shaara dhisee nama biraa deemuuf jechaaf lubbuu qaalii tanaan dabarsa jettee ibiddaa fi batarooraan naa dhufte maali gowwummaan dilina geessitu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa shama harka fuune. Muslimaa kiristaanaa hundinuu keessanii akkam jirtan nageenya qabdanii fayyaadhaan isiniin jaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya namni hedduun dhiphatee gara bilbilaatiin gara waastaaphiitiin hedduun takka narraa dararamtan alhamdulillah rabbiin nabaase akka magartuu yaaddeeni ana isiin akka itti mana kiyya seenuu dandeesse nama ana beeku waliin deemaadhaa jirti. Ana ammoo addaan baafadhee isii ta'uu dhiiroo osonjuu shakkeetumaan kaameraa kaayyadhe malee isiidha laata jeetumaanin la yoo akka tasaa isillee taate viidiyoon kun naaf ragaadha jeetumaan kaameraa kaayyadhe balbala bane hayyee kuno manne sabbuntuudha kana seeni jani namumaan ambeeku inshallah taraa walitiin abaluu sanillee ol baasee himaa yoo ammaan tana as deebi'e kabajaadhaan dhiifama waan balleesse gartee fide nama diina mana kiyya fide kana nuyi je'ee namni kun as bahee hin dubbatin ol baheetiin suuraa isaa nama saniitii fi maqaa nama saniitillee ol bahee hima jechuudha. Maaliif irra guddaa namni keenya ulfina hin beeku. Anumaa takka waan nama godhee sin qabu dalagadhee galee ilmaan kiyya guddifadhee jiruuti taligaa jiruuti yaa olii gadi oofuu malee an akka magartuuti wajjin abdiin rakkatee dhufee asitti mana keenya nu bira jiraataa abdiin talatana nurraa akkam gootaa mee akka gootu takka harka mootummaatti kanni takka haisisi takka akkuma sinsi jaalattu galii waliin jiraadhu jennaan lakki lubbuuti yarraa hin bayaa hin jiraadhu abadan dide jiraataadhaa jira. Intallitu waan nu naanneessituuf dhimma takka humaa walitti hin qabnu sababa abdiiti. Waan magartuun hanqa lubbuu baasuu lubbuu namaa balleessuu isii geessisuuf deemu sababa abdiiti. Odoo sabboontuu fi abdilleen viidiyoo wajjin waraabuu baatanii miidiyaa irratti arguu baatte waan isin takitti waan isin gootu hin jiru. Maaliif namaaf hin kayri yaada namaaf yaa rabbi namaaf kayri yaadu nama gartee nama namni rakkisu jiru akkaataa rakkoon san irraa hiikamtu godhi osooni nama akkanaa tiitti nama cinaa dhaabbadaju caaltuun harkana darbitee hajjiidhaaf deebi'uu feeti. Caaltuu waan dhibba achitti deebituufi hangamillee barartu jettee allaatti duuti lafumaa ajaan hanga barfedhullee hin barbaadu jaani duuti lafu magartuu fi jaartiin hajjii harka wal keessaa qaban waan waliin dalagu jiranii jira waan baay'ee jira hordoftoota kiyya waan miidiratti ol hin bahii waan baay'ee lafa sana jira saniin magartuu ati amma maaliif dhufte ani maaliif dhufte naan isin abdii fi sabboontuuf hin dhufe siif hin dhufne naan jette abdis ta'uu baate abdillee ta'uu baatte abdiin deeme ishii waan ati jette niin godha hayyee kunoonu yaasi je'ee yoo jala deeme nafsee isaa hin balleessitu. Ammoo anaa fi sabboontuun qalbiin isiitu ijoollummaatti jira ammoo doo isiin akka dhufte sanitti na argite ana isii kasinna fiidoo argite akkaanan gartee intala san sossobee akkana hayyee maal barbaadde jee hanga isiin bishaan natti facaaftu callisee taa'eef maali hordoftoota kiyya maafiin callisee taa'e beekadhaa waan takka
akka nafsiyyaan teessi taate ka'ee osoo mataa sammuu isiidhaa muka kanaan addaan basheesse arra namni kun mana kiyyanatti dhufe ilmaan kiyyarraa mana hidhaa galee yooniin ammoo lole isiin tun ibiddaan deemti kibriitaa fi bataroola makiinaatiin deemti yoo anatti rabxe qarraa sanatti darbite ani ilmaan kiyyarraa kute ikkadaa lubbuun tun gaafa dhalatte duute namni yoo dhugaan dhufte du'a hin sodaatu gaafa ammoo isiin fuutee kibriita sanii fi bataroola gecattee deemtuun qophoyte yoo gartee arra isaan achi keessaa argadde jiruu namaatirraa isaan baasaadha. Maaliif itti yaadeetiin gattaa'ee dura niin lolee hordoftoota kiyya dura niin loleetiin if dura achi bal'isee yaadee hay intalti tun jalaa ciiqin jettu manni isiin jirtu mana abdiiti arra nafsiyyaa lubbuuti balleessitee hulaa tana banattee asii dhabamti namni isii argu hin jiru. Akkasii mee hubaddu yaa saada akkanaa miti mee dhaabbaddu jeetiin nafsiyyaa ifitti hime'an dhaabbaddu mee waan ni arra tahee kun yoo gartee isin waan badduu raawwatte lubbuun kutte hin deebitu. Maal gochuu qaba? Sossobachuun qaba jeetiin odumaan as isii bira taa'uu hogga isiin bishaan irratti nayixee arge haa onneen tun hoy na jettee ani butame dhaab intalti waa lama kutatti takkaa jireenya kiyya balleessiteet magaalaa tana gadhiiftee deemuudhaaf deemti akkana tori tasgabbaa jeetumaanin if tasgabbeessi tasgabbaa sa'aadaat laa akka inni hin tayuu jeetumaan tasgabbeessi maal finjoolleeti yaa hiyyoomsa ani maraattuu karaa deemtuu fi ilmaan kiyya hiyyoomsa dhaabbadhu tori yaa magartuuti yaa maal barbaaddaa mee maal feetaa jeen akkasitti kaatee rabbiin guyyaa san hamtuu oolchee mana sanii osooni kaameeraa nama na jalaan gaddeemee alatti na waraabu arge mana hammaamaas ani shintibeetii seena mee hoggota akkaa shintibeetii seena laa gabbaatee bilbiltee isaanii hin dhufin jettaani laa gabbaatee bilbiltee isaanii hin dhufin jettaani jetteen na dhorkite hagamatti telefoonni isirra bu'ee wallee jaartii ajjiitiin saa dubbisuudhaaf akka balbalachuu uchi baatee bara balbalati yanqaat itti godhadhe ulaa cinaa dhaabbattee haga dhaabbattee khalaas anis kaameeraan viidiyoo waraabu jiru cufee calji'ee taa'e hanga dhaabbattee kaatee kutte guyyaa biraa deebi'attee meeyfattu liqeeffattu jaan akkuma dhiyoo tanaa sanii guyyaan dura seenee sanii jettee guyyaa lamuutti sabboontu mana jirtu fi dhufte sabboontuun balbala jalaa banuu dadhabde dhugaa dubbachuudhaaf silaa sabboontuun waan isii godhuuf deemtu waan isiin godhe jette san intalti nama siyaasaadhaan waa meeqa keessa dabree nama nyaatillee lafa bubbule maaliif ijoollee akka sabboontuu tanaa miti nama cimeessaa itti yaaddee jirti akkamittiin nama kana miidha akkamittiin nama kana argadha jettee waan karoora turfatte sabboontuun ijoollummaa si ilaaltee atummaa akkana goote yoo akkana sin godhi yoo akkas sin godhin jette ani sabboontuu miti anuyyuu ka jiru biyya ormaati namni ilmoon jalaa hin qufaane namni maatii takka as keessaa hin himanne yoo arra lubbuu isaatii waa balleesse arra olkee magaalaa tana baafachuu danda'a jechuutu ganna qabe malee lubbuun gaafa dhalatte duute jira gaafa dhalatte duute jira saniifuu arra waan isiidhaaf hedullee waan isii godhuuf deemullee ani humaa takkallee yaani maaliifi waan takka isitti yaadu yaada maaliif waan isitti hiyyaanneefi daa'imaan qaba arra nama si beeku diina wama xiqqoodhaan diina si balleessuudhaaf yaada ilmootii yaa gabbee ala kana taphata
sabboontuutu deemee saayibban hiriyaa ijoollee hiriyaa isii bira dhaqaa maaliif jireenya namaa keessa olii gad deemna saniifuu isiin tun nabsee isiiti nama tokko maallaqaan bittee yoo ati abalu akkana naaf goote an akkana siif hin ta'a jettee waan murteessuu dandeessuuf jechaafi nutini magartuu sirraa dhaabbannee jira nurraa dhaabbanne sirraa dhaabbannee jira jireenya nagayaa tasgabbaayaa barbaada amma durallee siif himeetiin jira ani abdiin illee akka si biratti deebi'u jaarsummaaniin kadhachuu jira akka inni si biratti deebi'u manguddoonitti himeetiin kadhatutti jira maaliif fiidiyoo sannaa gadi hin dhiisinii yoo jette an fiidiyoo hin waraabne abdiin yaa abdii yoo jireenya kiyya barbaadde yoo akka ilmaan kiyya keessa jiraadhu barbaadde magartutti narraa deebi ilma dhiiraatii sumarraa bareeddi waa hundinuu sirraa bareeddi abdi maaliif sossobdee tasgabbeessuu dandeessa akka isiin dhaabbattu ammoo yooni gartee isiin tuni abadan si malee hin jiraadhu jettu taate mana seeratti kannuu dandeessa osoo hin tiyyaafuu tajaaltuutii lolu sandarani natti dhufte obboleeyyan kiyyaani mana ijaarradhee keessan jiru mana arabaa mana firaa keessan jira mee mana kana yoo gubde si qabeenya arabaa dubbatammoo si nafseetiyya dubbata mee isinummaan hima nama mee asiinni gubee jiruu ilma namaatirraa baasee fuula isaa balleesseen ilnama meeqa saniifuu isin nama dhiiraatiif dhiira arra yoo jireenya wajjin jiraatte wali hin taane takka gatee nama biraa deemu takka shaardisee nama biraa deemuuf jechaaf lubbuu qaalii tanaan dabarse jettee ibiddaa fi betarooraan naa dhufte maali gowwummaan dilina geessitu ani bartuni aglummaadha hin jiru saniifuu abdii akkasiif deebu akkasiif galu akka abbaa manaasiif ta'u akka gartee manguddoodhaan abdiin yaa boonarraa kadhadhaa abdii jiraachuun barbaada ani widii maatiin kiyyaan arguu barbaadan wiliin ilmaan kiyya galmaan gayadhee jireenya isaan bakkanaa gayan arguu barbaada yaaboo yoo tarabbii dhufte malee harka namaatitti astaghfirullah bismillaahidha intala tana akka oromummaatti namni dhiini oromummaa hadoochu beekadha bitamtuu olii gad deemtee gartee arra waan sijaaraatiif jimaa yoo argate lubbuu namaatiif nama jala deemee manni haadha sabboontuu akkanaa yeroon isin galtu yeroo tanaa jiru san osoo hin taanetti namni quuqamni dhiini oromummaadhaa quuqu narra gorsaa narra maaliif nafseen namaatiin taphachuun hin taatu anallee rabbiin waan akkanatti harka nama hin baasisin maaliif namni waan akkanaa kana ajjeesee mana hidhamaaf hin ta'a ilmaan kiyyarra nama waa godhe biyya kanatti nama mataa si dhoose mataa dhoosan akka seera biyya kanaa itti qabdutti nama nafsee namaa balleesse nafsee balleessan nama ija nama balleesse ija isaa san balleessan akka inni si godhe irraa si kafalan yoo inni harka si mure harka san muran maaliif nama waatu na duubatti hafe je'ee lubbuu ifii tanaa amma isin karaa deemtuu fi bakka taatu hunda qopheeffattee naa jechaadhaa dhufte bakka itti mootummaa jalaa baafattu bakka itti uummata Oromoo jalaa baafattu hunda qopheeffatteeti dhufte dhugaa dubbachuudhaaf ani tanaa wajjin hin taphannu tuni nama maraattu wajjin biyyee laaqee taphate jeetiin ummata kiyya qaalii as magaalaa tana keessa jiruyyuu sobee tasgabbeessutti jira malee guyyaa takkatti isii laqaaqan mush arabni arabaatu nama akkana si godhu kana ati maafitti ustaa jaaniiti waan jechuu jiran magartu ani bakka si ani beekadhu nama kiyya booda miidhee dubaa waywaachuudhaaf booda miidhee wasoon akkasitti soonin ma obseef jechuuf
jechuutu ganna qabee akkaan afaan hin siilolu kana hin laalin. Saniifuu galatoomaadhaa ulfaadhaadhaan isinin jaa uummata kiyyaa bagaan teessantee bagaan jiraadhe. Maaliif yoon takka yaadadhee uummanni namni rakkatee imimmaan natti bilbilee imimmaan buusee boo'ee jira. Maaliif imimmaan ija namaa hoggaaniin gochaa uummanni kiyya Oromoodhaa hordoftoonni kiyya warri na hordofu haala sabboontuu maalirra jirti jettanii isin nyaataa dhugaatii wallaaltanii akkanatti rakkattanii osoo mataa keessaniin bakka isin jirtanitti isin beekeen irra tasgabbaa'e. Wallaahi maaliif ilmaan isiitirraa isin taltituun isii dabarsuuf deemtii jettanii cinqamtanii anaaf rakkachuun keessanii baay'ee takkanaaf ulfaadhaadha. Ammallee abdii teessaniin ani maaliif waan uummanni bal'aan kun na duubaaf hamtuurraa isii baraare jettanii du'aa inaaf gootanii fi hamtuun nuun argattu. Hamtuu rabbi narra hambisa. Maaliif du'aa inaaf kadhattan hamtuurraa isii baraare akkasiin ilmaan isii guddifattu godhe. Sabboonturaa illee rabbiin waan akkanaa tanaa eegu jettanii afaan ramadaanaatiin namni amantii biraa qabulleen akka amantii ifiisaniin naaf kadhataadhaa jirtanii naaf galatoomaa naaf jiraadha. Ammallee du'aa teessanii isinirraa barbaada waan akkanaa tana rabbiin sirraa hambisuu baan jaadha. Baga ramadaana irraa guyyaa 20 takka baga geenye bakka nu ga'u isumaan beekaa hiikallee rabbi nagaa waliin nu haa deebisuun isin